Yooyaa kam jirtu kabajamtoota daawwattoota televiziyoonii FIB oduuwwan gaggabaaboo sa'aatii kanaa qabannee dhiyaanneetii jirra. Oduuwwan gaggabaaboo sa'aatii kanaa kasinitti himu Amboruu Mashiiti nu waliin tura. Barnoota Itoophiyaa guyyaan barattoonni barnoota olaanoo dhaabbilee fi gosa barnootaa itti filatan akka dheerate beeksise. Barattoonni qabxii yuunivarsiitiiwwan mootummaatti ramadamuu fi isaan dandeessisu galmeessan guyyaa yuunivarsiitii fi muummee barnootaa itti filatan dheerachuu ministeerichi beeksiseeti jira. Barattoonni qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa kabara 2013 fudhatan ramaddii yuunivarsiitiiwwan mootummaatti argachuu fi qabxii isaan dandeessisu galmeessanii kana dura filannoo dhaabbilee fi muummee barnootaa gaggeessuun isaanii kan yaadatamudha. Jiraattonni godina Gujii bulchiinsa magaalaa Shaakkisoo rakkoon qaala'insa jireenyaa biyyattii wareersaa jiru miidhamaa akka jiran himatan. Rakkoon kun furamuu akka qabus mootummaa biyyattii bulchaa jiru gaafatanii jiru. Jiraattonni godina Gujii bulchiinsa magaalaa Shaakkisoo gatiin meeshaalee nyaataa fi dhugaatii, kuduraa fi muduraa akkanumallee ammoo meeshaalee ijaarsaa irratti humnaan ol waan dabalee fi rakkoo fi saaxilamaa jirra waan ta'eef mootummaan tarkaanfii fudhate sirreeffama akka taasisu gaafatanii jiru. Daldaltoonni magaalaa Shaakkisoo ammoo akka jedhan meeshaaleen kunniin Finfinnee irraa waan dhufanii fi achitti gatiin nutti dabalee meeshaalee bu'uuraa ta'an sukkaaraa fi zayitii nyaataa ammoo dhiyeessiin isaanii sirritti waan hin jirree fi gama mootummaan irratti hojjetamu akka qabus gaafatanii jiru jechuun OBN'tu gabaase. Yuunivarsiitiin Beeljeem Geent jedhamu Tigraayitti haga waraanni eegaleen asii sababa waraanaatiin ajjechaa beelaa fi qoricha dhabuun namoonni nagaa jechuun illee ammoo hidhannoo maleeyyiin qofti kan haga 300 haga 500 ta'an du'aniiru jechuun bu'aa qorannoo isaa ifa taasise. Yuunivarsiitichi haala Tigraay keessa ture itti dhiyeennaanii hordofaa akka turellee himee jira. Qorannoo kanallee ammoo olaantummaan kan hoogganaa turan Profeesar Jaannee Sanii yoo ta'an utuu waraanni kun hin ka'in duraayyuu naannoo Tigraay fi yuunivarsiitiiwwan naannolee birootti dhiqama biyyee irratti qorannoo hojjetaa akka turan himanii jiru. Waraanni kun eegaleen asii magaalaa Maqalee dabalate maddoota odeeffannoo gandoota baadiyyaarraa argamuun lakkoofsa namoota du'anii galmeessaa akka turellee himeetti jira. Mootummaan federaalaatii fi humni addaa kan naannoo Tigraay kadhuma irratti hidhattoota TPLF ta'anii fi isaan ammoo humna ittisaa Tigraay ifiin jedhan kan mootummaan ammoo shororkeessitoota jedhee moggaase waliin kan waraanatti seenan baatii 17 hardhaa dura bara 2013 akka lakkoofsa warra Itoophiyaatti gaafa onkoleessa 24 yoo ta'u haga sanii kaasee ammoo waraana kanaanii namooti meeqa akka du'an odeeffannoon qindaa'an gama mootummaatii fi gama TPLFiin kennamesiin jiru. Amma ammoo TPLF fi mootummaan federaalaa nagaa buusuu fi fedha akka qaban haasaa yeroo garagaraatti miidiyaalee irratti godhaniin ibsaa akka turan ni yaadatama. Imbaasiin Itoophiyaa Jarman jiru barattoonni Itoophiyaa Yuukireen keessatti hidhamanii turan jawa kan torban dabaree tana gadhiifaman Yuukireen keessaa akka ba'an godhamanii jiru jedhe. Jarmanitti hoogganaa itti aanaan ergamaa Itoophiyaa Ambaasaadder Tafarii Taaddasaan barattoonni jaha hidhamanii turanii sababa garaagaraan hidhaa keessaa ba'uu kan hin dandeenye turan garuu ammoo gareen dippiloomaatota Itoophiyaa kamisaa dabaree kana jechuun illee bitootessaa 17 gama daangaa Poolaandiitiin kiiloomeetira 160 Yuukireen keessa seenuuni barattoota kana waliin sanbata dabare kana gara Poolaandii deebi'uu himanii jiru. Konkolaataa ergine dippiloomaatonni keenyaa barattoota keenyaa qabatanii nuuf deebi'anii jiru jedhe. Hawaasni keenyaa kan Itoophiyaa fi dhalattoonni lammiilee Itoophiyaa Poolaandii jiraatan lammiilee keenyaa kana simatanii deeggarsa taasisanii fi jiru jechuun Ambaasaadder Tafarii Taaddasaa himanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa hidhaarraa hiikaman keessaa gar tokko Poolaandii kan jiran yoo ta'u kaan ammoo Jarman akka seenan odeeffannoo qabaachuu isaaniillee himaniiti jiru. Caffeen Oromiyaa kora isaa kan idilee lammaffaa bara kanaa kaleessa bitootessa 17 fixatee akka ture ni yaadatama. Dhimmoota akka gaaffiitti ka'an karaa hoggansaatiin deebiin afaanii kan itti kenname yoo ta'u akka gabaasni miidiyaalee mul'isutti ammoo akkuma caffeen kora kana fixateen murtoo kora badhaadhinnaa tokkoffaa hordofuun mariin uummataa godinaalee Oromiyaa marattii fi guutuu biyyattiitti akka adeemsifamu paartiin badhaadhinnaa murteeffatee akka ture himaatii jiru. Kanuma irraa ka'uun ammoo murtoo fi kallattii yaa'ii tokko
tokkoffaa paartii badhaadhinnaa miilanaa akka biyyaatti dabarsee hordofuun Oromiyaa keessatti mariin jedhame kun taa'amaa jira jedhamee jira. Magaalaa Adaamaatti har'a mariin eegalamuu kan himame yommuu ta'u, waltajjii marii hawaasaa san irrattis pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa akkanumallee ammoo miseensa koree jiddu galeessaa paartii badhaadhinnaatii fi itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinnaa kan naannoo Amaaraa akka ta'an obbo Girmaa Yeshxilaa fi kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldeefaa argamuun isaaniillee himamee jira. Naannoo Hararii fi magaalaa Amboottis mariin kun adeemaa jira jedhamee jira. Kabajamoo daawwattoota keenya amma oduu maddii analarraa arganneetti dabarra. Badhaafamaan Noobeelii nagaa addunyaa lammii Raashiyaa ta'e gulaalaa fi gaazexeessaa Dimitro Muratoovii lammiilee Yuukireen sababa waraanaatiin biyya isaanii baqatanii fi deeggarsa taasisuun himame. Kunillee ammoo duree miidiyaalee addunyaa ta'uun gabaafamaatii jira. Gulaalaan olaanaan gaazexaa biyya Raashiyaa Noovayaa Gaazexaa jedhamuu fi mootummaa Raashiyaa ifatti qeequun kan beekamu badhaafamaan Noobeelii nagaa baqattoota Yuukireen gargaaruu fi deeggarsa walitti qabaa akka jirullee himee jira. Gaazexeessaa Dimitro Muratoovii bulchiinsa Puutiin kan sonaan qeequu yommuu ta'u, murtee kanarra kan ga'eesi eegaa weerara Raashiyaatiin duuba baay'inni lakkoofsa lammiilee Yuukireen miliyoona 10 ta'an biyya isaanii buqqa'aniitiin asii akka ta'e yaadda'ee murtoo kana akka murteesses himee jira. Koreen badhaasaa Noorwee bara 2021 gaazexeessitoota mirga yaada walabaa ibsachuu irratti haalaan hojjechaa turan jedhe lama keessaa gaazexeessaa Dimitro Muratoovii kan lammummaa Raashiyaa qabu kana badhaasee akka ture ni yaadatama. Kabajamoo daawwattoota keenya oduuwwan gaggabaaboo sa'aatii kana qabannee dhiyaannee fi qindeessee jirra. Ammoo mashii ture waan waliin turtanii fi galateeffatan qophiin televiiziinii fi kanaaf anillee kan itti fufuu ta'a fayyaa tura.